qabxiin biraa taarraa sadii gabaasuu deemnu warri beetee Finfinnee keessa jiru morbitoonni mootummaa keessa jiranii fi mootummaa ala jiran akkamii ogaa jenne yaada kanatanii jiran. Fakkiidhaaf Naat Paartiis waan dubbatee qaba, Ihaappaa waan dubbatee qabdi, labsii amma beetee mootummaan federaalaa kanatti fi Izeemaan. Asirratti wanti nuti dubbannu maali yeroo ammaa tana keessatti warra siyaasaadhaati woomata kayyannan warra siyaasaatiin amma hokos yoo iskirratti shabboo sadii deebise kaafaa of abaa keessa jira dhaaba biraa ammoo shan wajaa waligala kabira shanii jechuudha reeshoon sirrii miti. I think yoo beetee kubbaa shaampiyoonshiippii Itoophiyaadhaa taphachuu barbaanne wani Oromoon godhuu qabdu waan Itoophiyaa yegeessan Naat Paartii qabaatan ta Oromoodhaan hogganamtu Yaaggoot Paartii Izeemaa hoggaa isaan Ihaappaa jaannutammoo Ihaappaa Maarreehaappaa haqabu kana heddummeeffannee yoogaa gorsi nuti akka shabboommidatti saniin jennu hobatti beettee uummadha. Walqixa laala yoo warri Itoophiyaa hodhantee dhufe Oromoonis beetee maqaa beetee Oromooti habbaa 2-3 godhadhaati habbaa 7 ammoo maqaa Itoophiyaa godhadhaa dhaqa. Because mariirratti negotiation goota. Ati abaa'oo fi kaafaa'oo taate amma activistii taate jaarmoota 16 fi 15 marsitee yaanni keekun kanuma tokko taabar already muhamtee jirta deero. Already marginalized taate jirta. Nama tokko khabeetee nam 15 hojjetama tokko kubbaa. Egaa bar loojikni akkasuma jechuudha. Jarri waliin nu caalu jiraniin beetee ni falafalanii jechuudha. Organization kana meeqa dhalan ni awwaalan Oromoon ammoo foobiyaa jaaramuu qabdi. Amaarri ammoo miishina haaree hundaafu jaarmee haaree fidatee dhufa. Faanummaan zammana kaasee maqaa gumeeqa jijjiiratee jechuudha. So waan akka gaararratti jijjiiramu kana counterii firraa godhuudhaaf nuti beetee principally Oromoon miliyoonii 80 yoo if qabatee wal jaaree wal qabate ifiifuu rakkoo isaanii akkatti amannaa jechuudha. Yoo ammoo lakki tumsaan nu barbaachisa hayyatan taate Khaadeeroo nama tokko taate nama 55 keessan taa'en Khaadeeroo san tumsaa mi bar san beetee san tumsaa tumsuu akkasii miti. Ati waan wajjiteessuun walgituu amma caaluu qabda akka maajoritiitti. Itoophiyummaa baana sanitu maqaan hedduun nu godhamu qabaa jennaa jechuudha. Yeroo kana hubattan taate takka kana hanna yoo ittiin daldalaa jiran isaan amma ittiin daldala. Hohas keessa yoo beetee jaarmoonni 7 jiraatan jaarmoonni 7 yoo jiraate Oromoo ju'oo 2 taate خبرة حبا أفر خبرات امتداد لا يتشوش يإثيوبيا مارة جو ورا إثيوبيا جالتن إخامي هوجنا وما إثيوبيا سنو أتليست مكو إثيوبيا سن كيستو بيتور إثيوبيا جي دنتا خيني ميلو برباد خنو رادوكا يتشوش بجري تين دلدلا جرابا لايسنسي أداد بافته نوتيس خا لايسنسي سياسة دا مكا إثيوبيا تنهي دومي فنه بيتي تابا بيتي شابشبي إثيوبيا خنا بوزو قبنا إنواتو وني جاربتي ماجوريتين أورومو تو قبتي يو مكا إثيوبيا تنو تاتي يتشوش so umman Oromotis abshala taane ifjaaru phobia ifjaaru sanke sabau qabna abban fale ifjaaru ammo Oromummaa Oromiyaa fi Oromiyummaa san qabatee waa Itoophiyaa si finjii deem ammoo nama tokko taate loojika miti jechuudha. Amma abroonat keessatti sooflatti nuti minority dha. Isaan akka jaarmetti meeqataanii dhufanii nuti akka jaarmetti meeqa. Akka jaarmetti baro abaaboo woboo keessa jiraachuu. Ammoo abaaboo wobootti ni dhaammannu. Adeero irtaa siyaasa goone malee qabsoo hidhannoo waan irtaan godhatiniif abaa'oo woboon hamma dandahutti odoo waan bocolaa akkanaa kana keessatti hirmaachuu baate gammachuu keenya jechuudha. Maal godhuu waan akkanaa keessatti taa'uun isa barbaachifti. Waan akkanaa keessatti
maal godhuuf isa barbaachifte jechuudha. Maqaa kabajaa qabu kana irraa eegee yoo fedhe beekte ye Itoophiyaa maarree ta'ee fi remoota sossoosu jaalatee ergachuu. Waa achi dhifachuu. Abaawwaboon confusion akkana kana keessa odoo bahee bareeda. Yaaduma keenya jechuudha. Abaa'oo fi abaa'oo jaldaawutti ibsaatti hogganamuu fi kaafaa'oon ammoo silaa abroonnatti keessa seenuun rakkoo guddoo isaaniif fiddi. Ammoo biyya keessatti ho'as keessatti I think beete gaadidduu biraa uummachuu qaban jaldaawutti ibsaatii fi keessaa'uu qeyroo fi qarreen deema haa wanni nuu jettaniin maammeen akkamitti siyaasaa Iskandar Naggaa tabarraa baasee jechuudha. Amma masaanuutti uumuu qabna laa paartii isaan jaaranitti innaa tokko jaan atis beete aggood jettee itti dhufu. Waan ifirraa qabna jechuun sharrii gara beetee innaat paartii irraa dhuftu. Izeemaa juusanis gaati yoo feete izeemaa inni baanu sani ati I don't know. Izeemaa jettullee baattu yoo waat hizbaawii zeegaayii paartii jettuu si barbaadde. Izeemaa ifirraa dhokkunuus jaaranii bira kaa'u. Ta'abin ifirraa dhokkunuus jaarree bira kaa'u. So mooraa isaanii kana jaarmoota keenyaan akka saardiinatti accanaannaqu. Yoo akkasitti takashne achi keessatti accanaannaqne siyaasaa amma isaan itti beetee doominant godhan tana ta'e Itoophiyaa jaan tana harkaa dhadha'uune jechuudha. Maqaa dur tokko fa'aa deebifadhaa haa beete. Meessuun kajuu fa'aa fidadhaa. Icaat kajuu tokko fa'aa deebifadhaa. Maqaa beetee maaltu jira ammas Wazlig I don't know. Anyway paartiilee beetee Itoophiyaa jettu tana dawaa isaaniitiif Itoophiyaa itti ijaaranichi kaa'u. Ammoo qabsoo teenyata dhugaadhaa. Abaa'oodhaan kaafaa'oodhaan woboodhaan Oromiyaa teenya irtaa godhuu didu. Kunuu abshaalummaan caalle. Beetee nuti etnoo naashinaalizimii keessatti fokus goonee hafne jechuudha. Itiyoo naashinaalizimii sanis virjiinii mataa keenyaa sanitti uumuu qabna. Walii gallaayyuu mee dubbitti yoo sanii galte takka takka nahanna. Maal jechuu barbaanneeti maqaa Oromoo qabattee beetee mooraa bakka fakkaanne teenyeef xiqqee sodoon taane beetee maqaa akka isaanii qabu qabannee tapha akkasii taphachuudha. Bakka beetee murteessitu ammoo riizarvii godhu veto paawarii waraana bilisummaa Oromoodhaatiif kennu. Dubbitti isanii gala. Islaama beete waraana bilisummaa Oromoodhaa walwal dhiiseetuma Itoophiyaa maarree tajaajiltu ijoolleen tajaajiltu kubbaa taphattu achi dheetee haa taphattu inni duubaa beete yes no veto paawarii dhageeffa dubbitti isanii gala. Hamulee murteessu san ammoo abaa'oo kaafaa'oo fi waraana bilisummaa Oromoodhaa ta'uu qaba. Dhimma Itoophiyaa irrattis dhimma Oromiyaa irrattis. Kanaafuu foobiyaa jaaramurraa ba'uu qabna. Jaarree hoggaan uffayyenne dhiifnee kabiraatti masuumu. Iskandar Naggaadhaa hoggumee jijjiirame jechuudha. Eenyu jettaniin Biraanuu Naggaadhaa hoggaa torbaffaa isaati immoo jijjiiraa. So nutis warra akkasitti taphatu qabaachuu qabna warra jijjiiramee deemuu jechuudha. Ammoo warra qulqulluudhaan kaayyoo teenyaan deemu warri Itoophiyaa juusan hoggaa akkanaan laalee ofirraa sodaatu qabaachuu qabna. Keessaa'u maqaan beetee maqaan woboodha. Ati woboo bikka bu'ee haalimma kabajuma beetee warra aarsaa ta'ee saniifuu mooraa qabsoo na fakkaannee keessan taa'u jechuudha maqaa kana qabadhee. Idda sanii maqaa waan kana fakkaatu baafadheetiin dhaqa. Maqaa beetee mooraa san fakkaatu baafadheetiin dhaqa. Maqaa seena qabeessa namni miiliyoonii meeqa lafeen namaatti cabxe kan ammoo riizarviin godhadha. Oromiyaa tiyyaan itti fadhaa jechuudha. Ulee beetee roorroodhaaf gaachinaan godhadha saba kiyyaaf. Atiin agar anuu hubattan jeetiyyaata. Qabxiin biraagaa izeemaan
إذا ما يجوني فردة كوتوري سن مرة بيتي مقالات تروي جانين تروي سيتي خلافي ورا أتين خنا ولا لا يوم عنده قربات ده وسينا اللي سينا بروفيسور محمد حسن كابنا جري لما كولولاني وري مقالات روي خوني بيتي فردا خنا قاف سنقا سيدا جارني خبا جارفنا ماقسون وان قدو فردا قدو هنا مخان جارني خيست مو ورانا ججبي اتخيس قوراني بدا سخنا سريفين نجاني نيجا مسارا ورا اتنسي دكاني ولا الدوني ما ينان بيتي نياتو هركا خدنتي نجي سنو جبر بانا بدا سخينا مو ومتخينيا سنير جينان ولا الرابناني بدا سخنا أرغلچن يجو بدا سخنا أرغلچن هلكا ولا كان مو الرفه بيتي وراني غما غراجلاتي فردا هنا خيسا ببوئتي وارديا جوتو جيسي موتيچا سينيك علي اجيسيدا سوغا توفتام بيتي خيسان نما چابسولا سوني توروجن هاوس هورس تينون تلاچوي فردا توروجن ولي قاليو اما ايزيمان موتومان تو ناغم تكفر رابيتين بينو ملي برانو نغادا فردا خنا يچوي فردا بيتي نغيان فدجي ايزيمان فردا نغيان فدجي بي بي خيسه سيني بيتي وان رودمابي بيتي خرور سياسة دا بياس بارتيس وغلو تارجنا كنالي يجيرم هنالي فشل سيسو نمت خلنا جرا خنا يچوي سو خبك أبسو متى هنيا جيفنو أموها بيتي بوفا أفاجلا تورجن هورسي خنالي بيتي موتوم مالي في الرابع هو قبضينا حاجة نجرو أورمو جولي قالون دوا بيام خلاو غارنتي ده حاجة جارس خنجرو حاجة بيتي تورجن هورسي لساخيس جيران جرو خل أركوفتيسن غافا حدوتي أراوان دبتي غافا aha wan tole qofa male wan balleesite eenyuf dhiiftee jeen so nama mootummaa jiru ha mootummaa gaafa dhees balaleeffatu jara hana jechuudha so jarri gaa maalee akkanatti maalee adda addaa uffatanii jechuudha mootummaa keessa jiran mormitu keessa jiran basically amma خالرا لدته في مرة في جالس خنا جدو في خيهابا جنات أبا الناتي في أبني في جني خنا جدو بكلو غراغرهم ما ننجرو هندي سانيتو ورا مرة تدلقوا شوي جالس خمبري وني عن سياسة سينيف بيتي بيتان أورمو رابرارو نادا أورمو را إيجو دافين سياسة سينيف سوغا أورمو را إيجو داف أورمو مسارا أورمو خيسة سينو كبها ولي قال إيجا نمنو مانو ور هيري جيجيرا مرة وفخنا فشل سيسه برانو نقاتي يتوش أما اللي خروري سافقو موتوم مانتو نانكا خطابة بيتي برانو نقانا كابتي ديمتو أكو هاي لسلاسي غورساني دويساني في أوبساني في غورساني في بودوفون قلچانيتي سرني بي بيلاتي أما بيتي غورسو برا أوروبون كتة أوبسو بيرا خوتة غورسوس بيرا خوتة دويسوس بيرا خوتة إتلوسو كوفافي شوية أقوى لسلاسي فنقو تشومالي وني أفنجر نمني خيسان تائي أمتا وليساني دري حالا نجيسو جرو جرا خنا شوية نما بيتي umri danu ga abiyu dalu dando chuya nama gafa ile sillase da wani siyasa kai sai sore chuya nama wa me ga fakati asge so torojan horsi da jannan gaba mina ilmana ya yoro amma ta na kai satti sena ile sillase da bodi dibine lalu jijiram wani sirni arrahun akuma haile sillase sani kufuta خايل سلاسي سنيسي ونيسا خف سوان براتي بتير أمتا فان كابي چوي أمتا فان كابي وان قطتني را وان دلغتني را سامي بيه يوم سي إفي افتجار سي بدآده مالي سليمة كا جرين بيته خموتم ما خيسي جرو جنة خيس جرا ومني عذاب خيس جرا
arre exactly wana kasin do fe PP khaysetti PP in matu adono fidala fakati churi sanna fidala fakata I don't know you do go I think still wana fakata wa arra ideology biti churi amu yani ideology da dargin ideology qabdi taratu lamu ideology miti sirna bala fati churi sirna beti abba qabenya dati yo aqabate rahala tigoto rahala ftu miti churi wa aqabatu miti yero amma tana kaysete yo sirnu matu irkate hotel fayte kaysa bulte bashannate makhina fayte ofte mali sani maga rawonna tigoto totally adda reality jusan yo ammo ak ummata tinjira dayate indande so churi ak ummatati bete fatara cire yaate la kan jiru la ga yaate rani jiru churi jireni takatu sena bete biyeti sankaysati akama hala hammate himbehu soga yaro amma tana kaysati woni motumma tana khufisu taw siyasa qofa amati negenya dabu qofa amati wanya tan dabunu akanya daman isan goti so woni askesati lamochu barbanu khaysa 2025 Trojan horses I think kunnamtini qabana fakata warumama ala radu dubbatu khana khaysaw niqaba khaysanis motumaratu ummata fincisiisuudhaaf ummata wajji walidire warra isa hojjatu khaysa seeneetu waxa qalchi biyadiga khufifdura so motumata ajeyse fi jira dalaga laftum dalaga ni dalagi jijjira makkasitti beete abdi gudda umali rakhayate namni micire sharuxanis beete garagalche jijjira mataga garagalche gabadi gurguddo tana hunda fide fuude mas wayane da ummata tigrati ficcisise addunyarati bi genocide fakkay godeni amalli lola hama fi jajjaba ummata oromarati khawsisa jiru jarahana yatwi kharura tikhaname kharura nitkhanname sankaysati ga jalun deesati du'e wan badida ta'amata turbanura dalagamti san hunda kaysati kharuri izemada khadalage khayzemati ammo khata bisani khawjir kharawila rawachi sujuro mo joletenya chri ilmana ya jijiramni 2025 at least irra hasun wan gudura fakata 2018 arranu tilkatin 1974 siyasa eliti dati warana tortesan injen so umani wana raguwa qabu 91 taradurati umani gara siyasa dofe ododu binun galini fi mas gati gurgudda hafale wadi sandura fashalte 2018 amma taradurati media fi umani wa qabate tirmate sirne jijiru barate 2018 ammo sirne jaru udatti khufe at least 2025 siyasa khayni amma yeside wal Ethiopia juttu sankaysatu isumasamu tani khaysat arkamu khaynyamo kulkulefachu abao kafao fi wobo turi raigane wan bete maljatani badiyat jamar bote ufatte demu qabda churi khobe ka magala da badiyan tatu churi siyasa Ethiopia da khorofa khalafu bote ufanne maka Ethiopia tin bote ufanne khorofa sankese demu yandenya churi waitu basa fi miti fayada fi miti at least gaiga raga tawdi deni choi ega chini wadu fayetri rakatan me bote fadati maka oromo ju furatene chidagena maka bira ba fadati wara Ethiopia ju jahasawati me war oromo da faida ka tangible tate wasisa me mi do khanya fudachisa guma miti choi e mi dam tan masanu no fudachisa sirnu marra jiru khanaw federalumma khanaw fudachisa me hegeria kam nu walinjartani me nu ibsa choi balaboten soga lutiyamo gababinan warri bete siyasa Ethiopia khazedemtu balabote yenane choi malif oromumma tenyara turu egudaf bote fadati deba izni sanigol irta sanigol diplomacies parties mali hasawada amoni takitti uti sanidam fulan ne mali ama faytanu juwali galtani
qawwee wajjin oromiyaa keessa deemuu dandeessan yoo ummanni oromoodhaa kana kabachiifate Oromia, Somali Rais, Al-Shabaab Rais, Fanu Rais, Wayyan Rais ege, amu balabotin te siyasa akka fetan ofachu dandeessanii jechuudha. Meetarratti waliigal lamale takatakarana balabotin inumaatu izni sanigone maqaa የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ የሽግግር እና የሰላም የፍትህ ፓርቲ የኢትዮጵያ ማሬ ህዱም ይፈዳቲ ቤቴ ሸንተምታ አላቃቲ ሸንተማ ከይሰታ አትሊስ ዳይሉት ጎተኛቹይ 1 to 1 ሬሾት ዮ አማረ ሸንተምቴ ዶፈ ኢሄዝ መቃ ኢትዮጵያቲ ሸንተምታቲ ከይሰታቲ አሰዋ አዳን ሰዶ ኩንደን ደኙ ይቹይ ولي الله يو أمو بكاكسيسا كيستي أباو كافاو في وبون سيناتي سنيقدا ولمي كسيسا كيسا مالتو سنبر بايسي تخي تبا بالابوت تيداساني بالابوت تيشان تم أمني هاديمني هورا في توبيا سن كيسا دكي هارا قدو يتخي أتشكيسا سياسة ورموناتي فاتباتو إسان دورن دابنو Oromo taatanii maqaa baalabooteedha Itoophiyaa maarree jinni baafadha deema yoo isaan shantamtaanii ta'e dhufa isaan shantamtaatti dhaga inumaatu silaa akka maajoriitti 55 ta'a jechuudha yoo isaan shantaanii dhufan isaan torbataati maqaa Itoophiyaatiin ta'a wajjaasoo ofadhamee yoo waa dhufuu danda'u taate siyaasa diplomaasii even maqaa Itoophiyaatu jaaru akka fatwatti sanii dhiifne jechuudha ammoo wali takkitti nuti dabarsinee kannu qabnu ummanni Oromoodha Oromiyaa keessatti qabsoon hidhannoodha ta siyaasa abaa'oo qabna kaafaa'oo qabna woboo qabna nuun xumuramti abiyyoo jira koo qabda Tigraayaati naannoo Tigraay keessatti qabsoote fininsi Fano dati naannoo Amaaraa keessatti abiyyoo jira koo qabda Dabra Baarqositti Dabra Taaboritti Gondaritti Baardaaritti adeeroo biyya qabda falmadhochitti teenyammoo nu yaallatti yoo hagana walii fudhanne atin kataaftellee suuta beete rakkoo keenya walii kachuu dandeenya atin ka asumarratti on xumure amtu waan jettunatti fakkaatu Raawul Mariyadda atin khora saba yo laini sani kendae yo pe la da page ratti isanis be utiga hagala janne me isano mal jettan because amma yoron dubbachu qabtu ega bete faano finfine centimeter dero ega faano finfine senti hadulu bete fra adero amma fra dokin wayani arfra dokin Somali arfra dokin borumiti ara bodamiti amma siyasa tawori siyasa diplomasi tema ilmaatu isano jida qumiti isanu Ethiopia finja የኢትዮጵያ ህዝባዊ ማሬ ግንባር የኢትዮጵያ ሶሻሊስት ዲሞክራቲክ ማሬ ፓርቲ አደሮ ሙጋፈዳቲ ሲያሳ ኢትዮጵያ ላይ ተበዳ ዴማ አሞ ኦሮሚያ ተበቹ እንደነሰን ዳሰገንታተኛ አስመረቲ ጡረና አገ ቆጴ ተረፈካቱ ወለ ደቻሉት ነጋው ሀኪ ሰምትራ ተንኪ